wantoota 5 kan wudu'a balleessan akkasuma wantoota 7 kan wudu'a hin balleessine kan namoonni gariin wudu'a balleessa jedhaniitiin yaadan. Inshallah viidiyoo kana keessatti tokko tokko isaatiin ilaalla. Hamma xumuraatti viidiyoo kana sirriitti ilaalaa addaan baafadhaa. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. wantoota wudu'a balleessan yookaan wantoota wudu'a diigan. Wantootni wudu'a diigan kan wudu'a keenya balleessanii wudu'a haarawaa itti deebineetiin akka waddaan wantoota nu godhanidha. Isaan illee khilaafatu jira ulamaa'ii jidduu, gariin 6 kan lakkaa'antu jira, gariin 4 kan lakkaa'antu jira. Inshallah 5 kan ulamaa'iin ragaa bareedaadhaan kaayan 5 ilaallaa wantoota wudu'a balleessan. Isaan illee kanneen armaan gadiiti. Tokkoffaa qaama saalaa lamaaniin wanta bahu. Qaama saalaa lamaan irraa wanti bahu wudu'a namaa ni balleessa. Fakkeenya wantoota akka fincaan, sagaraa, dhuufuu, mazii, wadii fi maniyyii wantoota kanneen sadiin maal akka ta'an barnoota keenya kan darbe keessa ilaallee jirra. Wantootni kunniin wudu'a namaa ni balleessuu jechuudha. Fincaanii fi sagaraan qaama lamaaniin ala kaafootii fi kaduuba. Qaama lamaan yoo jedhu baay'isoo inni hubataman natti fakkaata. Qaamota lamaan kanneeniin ala iddoo biraatiin osoo ka bahuuti. Fakkeenya namni tokko sarjarii godhameetiin yookaan baqaqsaa qaamaatiin osoo sababa dhibeetiif jecha iddoo biraatiin osoo ka baasan ta'e wuduun ni badaa jechuudha. Fincaan kallattii kamiinuu baanaan, sagaraan illee kallattii kamiinuu baanaan wudu'a ni balleessaa jechuudha. Lammaffaan aqliin namarraa deemuudha. Aqliin sababa garaagaraatiin namarraa deema. Fakkeenya wantoota akka irribaa, maraatumaa fi kamrii dhuguu fi wantoota kanneen fakkaatan. Zawaalli aqliidhaa yookaan aqliin kallattiilee kanneen yoo namarraa ka deemu ta'e wudu'ni nama tokko ni badaa jechuudha. Wantoonni akka maraatumaatii fi kamrii dhuguudha yaa'u beekamaadha. Jarri wudu'a ni balleessanii guututti. Garuu irribni kamtu balleessa? Irribni wudu'a balleessu irriba mijeeffatanii rafanidha. Irriba mijeeffatanii rafan yoo jedhu akkamiiti? Fakkeenya namni tokko meeshaa tokko osoo irriba keessa harkaa qabaatee meeshaa san yeroo harka isaa irraa fuudhan yoo hin beekne, yoo quba kan hin qabaanne ta'e, yoo kan meeshaa sanarraa fuudhan jecha hin beekne ta'e wuduun isaa ni badaa jedhan. Garuu ijji isaa walitti deebitee jirti, garuu ammoo qalbiin isaa waan ta'aa jiru osoo ka yaadatuuti, ka beekuuti wuduun hin baduu jedhan. Kanaaf namni tokko osoo ka muguuti, bugiinsa itiin gani fe'anii beektan natti fakkaata. Yookaan sinaa ka jedhamu afaan arabiitiin namni tokko osoo ka muguuti, mugiinsi sun wudu'a isaa hin balleessu jechuudha. Wudu'a isaa balleessu maalidha? Irriba mijeeffatee yoo ka rafuu ta'ee jechuudha. Irriba san keessa yookaan wanta tokko ka adeemaa jiru quba kan hin qabne yoo ta'edha jechuudha. Sadaffaan qaama saalaa tuquudha. Qaama saalaa tuquun maal khilaaf hin beekne ulamaa'i, khilaafatu jira ulamaa'ii jidduu, garuu wudu'a ni balleessaa jedhan. Qaama saalaa tuquu yoo jennu tuqiinsi kun kallattiidhaan arabiffaan massii jedha jechichi. Massii ka jedhamu direct wanti tokko osoo interfere jidduu hin ta'in yookaan jidduu wanti biraa osoo hin seenne direct harki ofii harki nama tokko qaama saalaa tuquudha. Tuqiinsa ka jedhamu kana yoo akkan akka tuqan ta'e wudu'uun ni badaa, wudu'a gochuu qabaa jechuun namni tokko. Fedhiidhaanis tuqee, fedhiidhaan la tuqee, kallattii kamiinuu haa tuqu, qaama saalaa tuqnaan kallattiidhaan wudu'uun ni badaa. Uffata irraa osoo ka tuqamuuti yoo kallattiidhaan osoo ta'uu baatee direct osoo hin taane indirect osoo ta'e wudu'uun hin baduu jechuudha. Ragaa wudu'a balleessuu isaa kanarratti hadiisa Imaamu Tirmiziin Busrata ibn Safwaan irraa odeessan keessatti Nabiyyiin sallallahu alaihi wasallam maal jedhanii, man massa zakarahu, namni zakara isaa yookaan qaama saalaa isaa tuqe falaa yusalli akkan salaanne jedhan hattaa yatawadda'a, hanga wadda'atutti malee akkan salaanne, wadda'ateetiin haa salaatu malee osoo wudu'a hin goone akka hin salaanne jedhan Nabiyyiin keenya sallallahu alaihi wasallam. Kanaaf qaama saalaa keenya yoo tuqne maal gochuu qabnaa? Wudu'a gochuu qabnaa jechuudha. Kanama biroollee tuquuni khilaafatu jira ulamaa'ii jidduu, ni balleessa moo hin balleessu ka jedhu keessatti osoo khilaafa jalaa bahuudhaaf osoo hin waddaatanii bareeda qaama saalaa nama biroollee yoo ka tuqan ta'e. Afraffaani foon gaalaa nyaachuudha. Foon gaalaa nyaachuun wudu'a balleessa. Foon gaalaa yoo jennu dheedhiin yookaan rawuu biit ka jedhamu, takki ammoo bilchaataan, akkasuma takki ammoo haala kamiinuu ka jiru, foon haala kamiinuu jiru foon gaalaa wudu'a ni balleessaa jechuudha. Ragaan kanaa maali? Hadiisa Imaamu Ahmad Jaabir ibn Samuraa irraa odeeffame keessatti
maal jedhaa Jaabir ibn Samuraa kun kuntu qaacidan maa nabii sallallahu alaihi wasallam fa'ataahu rajulun osoo nabiyyi bira taa'u namni tokko nabiyyi rabbiitti dhufee jedha faqaala ni jedheen yaa rasuulallah ergamaa rabbii ana tawadda'u min luhumil ghanam foon hoolaaf re'ee irraa ni wadda'annaa yoo foon isaanii jaanii ni wadda'annaa jedheen qaala in shi'ta tawadda' minhu wa in shi'ta laa tawadda' yoo barbaadde waddaadhu yoo hin fedhini ammoo hin wadda'atin jedhaniin barbaaddu waddaadhu an barbaadini dhiisii jedhaniin ishi foon gaalaa ana tawadda' afa atawadda'u min luhumil ibil jedhee gaafateen foon gaalaa irraa hoo ni wadda'adhaa jedheen qaala na'am jedhaniin fatawadda' min luhumil ibil foon gaalaa irraa foon gaalaa yoo nyaatte wudu'a godhii jedhaniin nabiyyiin sallallahu alaihi wasallam kanaaf namni foon gaalaa nyaate wudu'ni isaa ni badaa jedhan ulamaa'iin waddaatuu qabnaa jechuu akka nabiyyiin jedhan kana inni arfaffaan wantoota wudu'a diigan keessa inni arfaffaan maali inni shanaffaan maaliidha arriddatu riddaadha riddaa jechuun maali islaamummaa irraa duuba deebi'uudha kafaruu jechuu islaamummaa irraa namni tokko osoo ka duuba deebi'uuti osoo ka kafaruuti maal ta'a wudu'ni isaa ni badaa jedhan ulamaa'iini kilaafatu jira baay'isawee ulamaa'ii jidduu wudu'ni isaa ni badamu hin badu ka jedhu irratti hundattuu namni tokko osoo ka amantii irraa bahuuti muslima ka ture osoo kaafira ta'ee osoo islaamummatti ka deebi'uuti wadda'atuu qabaa jechuu qaama dhiqatuun dirqamaa miti garuu wudu'a wadda'atuu qabaa jechuu wantoota wudu'a hin balleessine wantootni armaan gadii kunneen wantoota wudu'a hin balleessineedha ulamaa'ii jidduu kilaafatu jira garaagarummaa yaadaa garuu hin balleessuu ka jedhutu caalaa jedhani haqiqtoota irraa yaa'u akkaataa ofii kiyyaa qabadhee fidetti isaan illee wantoota armaan gadiiti tokkoffaa dubartii tuqu massul mar'ati bishahwa an bighayri shahwa fedhiidhaan tuqanii fedhiin ala tuqanii dubartii tuquun wudu'an balleessu ragaa kanaa nabiyyiin keenya sallallahu alaihi wasallam osoo salaataa jiran Aishaani ani lukti kiyya iddoo rafutti nabiyyi afoo dhufaa jetti nabiyyiin qunxuuxaniitiin luka tuqanii achi na deebisanii jetti osoo wudu'ni kabaduuti silaa wudu'a nabiyyittu yeroo san badaa jechuu kanaaf wudu'ni nama tokko dubartii ajnaba ta'e ajnaballee ta'uu dhabu tuquun wudu'a hin balleessuu jechuutu caalaa jedhan aayaan qur'aanaa awlaa mastumun nisaa jedhu hiikkaan isaa maal jechuudha yoo walqunnamtii saalaa geggeessitan wudu'ni keessan ni bada jechuudha malee tuquudhaan wudu'ni keessan ni bada jechuudha miti akkasii garuu dubartii tuquun haraama dubartii ajnabaa tuquun haraamatu caala moo wudu'a balleessutu caala baay'isawee namni yeroo garii wudu'a hin balleessuu yoo jedhan haraamaa miti itti fakkaata miti wudu'a balleessuu dhabuun salphaadha garuu cimaan kami haraama ta'uu isaati haraama ta'uun isaa baay'ee cimaadha haraama dalaguun rabbiin biratti liqixatuun isaa guddaadha lammaffaan dhiiga namni tokko osoo dhiigni irraa bahee wuduun isaa hin badu kilaafatu jira jechi caalaan kan ragaan hin jiru ni bada jechuu irratti sadaffaan haqqee wudu'a balleessa ragaan sirriin ragaan qajeelaan karaa wudu'a balleessa jedhu hin jiru ragaan jiru ragaa dadhabaadha hadiisni daciifa akkasuma mallee qaha yookaan kolfa garagaraa kolfa sirritti iyyaniitiin kolfan tokko kolfi akkasiillee wudu'a hin balleessu inni shanaffaan wudu'ni cabu yoo shakka namni tokko fakkeenyaaf wudu'ni kiyya cabe moo hin cabne jechaa yoo shakke wudu'ni isaa cabe hin jedhamu shakkiisa ofirraa balleessee wudu'a ni qaba jedheetiin salaata isaa itti fufuu qaba jechuudha ibaadaa isaa itti fufuu qaba shakkii ofirraa dhahuu qaba jahaffaan najisni yoo namarraa yoo kan nama tuqu ta'e fakkeenya nama tokko osoo najisni isa tuqe fincaan fakkeenya osoo iddoo wayii tuqe qaama isaa iddooma san dhiqata malee uffata isaallee iddooma san dhiqa malee wudu'a balleessa jedheetiin wudu'a isaa wanti haara'umsee dhiqatuuf hin jiru dirqamaa miti jechuudha najisni osoo kan nama tuquuti wudu'a haarawaa gochuun dirqamaa miti jechuudha akkasuma mallee qaama saalaa daa'immanii tuqu baay'isoo kana kilaafatu jira yaa'u daruuraadhaaf jedhanii ulamaa'iin wudu'an balleessu jedhanii haati fakkeenya daa'ima guddisuu keessatti haati qaama saalaa daa'imaa osoo ka tuqxuuti wudu'ni haadhaa hin baduu jedhan maa jennaan irraa of eeguun rakkisaadha jedhanii irraa of eeguu waan rakkisaa ta'uuf sababa kanaaf wudu'ni haadhaa hin baduu yaada jedhutu jira asooli wantootni amma wudu'a hin balleessan jenne kunniin wantoonni torban kunniin ulamaa'ii jidduu kilaafatutti jira garii isaanii keessatti waliigaliinsi jirullee garuu garii keessa kilaafatu jira yaa'u yaada kan akkana qabadha namni biraa hin balleessa jedheetiin isin himuu danda'a ragaa gaafadhaa garuu wanti waliin galchu ragaadha ragaa gaafadhaatiin ragaan isaanii ni balleessoo ka jedhu ta'e ragaan sirriin ragaan qajeelaan yoo ni balleessa ka jedhu hadiisni nabii irraa dhufe ni balleessa jennee fudhanna yoo hadiisni hin jirre wanti ni balleessa jennee fudhannuuf hin jiru jechuu barnoota dabalataa yaa'u barnoota diiniidhaa ka haala bareedaa kanaan kennaa jirru karaa yuutuubii kanaanis teelegiraamii fi tiiktookii kanaan
nu hordofaa isiniin jedha. Yeroo gaarii isiniif haa ta'u. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.